Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nageenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha waxabajjii 16 oduu guyyaa irraatiif qindeeffannee kan isin biraan geenu taate jalqaba irratti hangafoota oduu. Dr. Tedros Haleellaan jibba sanyii Afrikaa kibbaatti mudate balaaleffatanii lammiileen Itoophiyaa 5 du'uu eeranii. Xiyyaarri waraanaa USA caccabee hojjettoota Boeing dabalatee namoonni 8 du'anii. Gareen biyyaalessaa Iraan tapha jalqabaa waancaa addunyaa New Zealand waliin taasisee akkuma xumureen USA gadhiisee akka bahu ajajame. United Kingdom nageenya isaaniif jecha fayyadama miidiyaa hawaasaa ijoollee ganna 16 gadii dhoorgite. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu angadaa walaabuuti amma oduu bal'inaan. Dr. Tedros Haleellaa jibba sanyii Afrikaa kibbaatti mudate balaaleffatanii lammiileen Itoophiyaa 5 du'uu eeranii. Daartarri olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa WHO Dr. Tedros Adhanom Haleellaa jibba sanyii yeroo dhiyoo kan Afrikaa kibbaa keessatti hammaate balaaleffachuun Haleellaan kun namoota lubbuu galaafachuu kumaatamaan qe'ee isaanii irraa buqqisuu fi hedduu isaanii lubbuu oolfachuuf akka baqatan taasiseeras jedhanii. Daarektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa WHO Dr. Tedros Adhanom Haleellaa jibba sanyii yeroo dhiyoo kan Afrikaa kibbaa keessatti hammaate balaaleffachuun Haleellaan kun namoota lubbuu galaafachuun kumaatamaan qe'ee isaanii irraa buqqisuu fi hedduu isaanii lubbuu oolfachuuf akka baqatan taasiseeras jedhanii. Ibsa isaanii kan miidiyaa hawaasummaa irratti tibbana godhan keessatti Tedros haalichi baay'ee gaddisiisaa ta'uu dubbatanii namoota dhibbaan lakkaa'aman paarlaamaatti isaanii fi maatiin kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii ibsaniiru. Akka Tedros jedhanitti namoota Haleellaa kana keessatti lubbuu isaanii dhaban keessaa lammiileen Itoophiyaa 5 fi lammii Moozaambiik 5 magaalaa Moosil baay'ee keessatti ajjeefamuu fi kumaatamaan kanneen lakkaa'aman birootis lubbuu isaanii baraaruuf baqataa jiru jechuun ibsaniiru. Haleellaan kun tokkummaaf deeggarsa biyyoonni Afrikaan kibbaa yeroo sirna apartaayidii irratti mootummaa adamsaa turte keessatti argatte irratti gantummaa ta'uu dubbatanii. Itoophiyaan yeroo darbee pireezidaantii duraanii Afrikaa kibbaa Neelsan Maandeellaa deeggarsu yaadachiisaniiru. Afrikaa kibbaa qara jibbiinsa sanyummaatti yoo deebitu arguu qabsoo biyyattiin bilisummaaf walabummaa taasiste gantummaa raawwachuun kan nama gaddisiisudha jechuun ibsanii. Biyyoonni Afrikaa yeroo apartaayidii irratti yeroo qabsoon gaggeeffamaa turetti waliin dhaabbatanii akka turan Itoophiyaanis imala Maandeellaa keessatti deeggarsa akka kennite yaadachiisanii. Akkasumas rakkooleen jiru karaa seeraa fi dhaabbilee haqaa irratti furamuu akka qaban malee Haleellaa jibba sanyummaaf adabbii waloo irratti hundaa'in furamuu akka hin qabne hubachiisaniiru. Wallabdee fi komiin jiru karaa haqaaf seeraa qofaan furamuu qaba. Haleellaa mootummaalaaf adabbii waloo ta'e hin ta'u jechuun Tedros dubbatanii. Haleellaa kana akka dhaabbatu waamicha dhiyeessuun mootummaaf hawaasni namoota balaa kanaan saaxilaman akka eeganii fi gargaarsi namoomaa waloo akka kabajan gaafataniiru. Afrikaan kibbaa yeroo gara yerootti haleellaa sanyummaa lammiilee biyya alaa keessumaa biyyoota Afrikaa irraa dhufan irratti raawwatamu mudataa turte. Haleellaan kun yeroo baay'ee rakkoo dinagdee, hojii dhabdummaa fi dorgommii hojiif daldala waliin wal qabata. Yaadni Dr. Tedros yeroo lammiileen Itoophiyaa Afrikaa kibbaa keessa jiraatan nageenya isaanii irratti yaaddoo guddaa qabaachuu isaanii mootummaa Afrikaa kibbaa irraa deebii gahaa argachuu dhabuu isaanii irratti yaaddoon itti fufee jirutti kan dhufedha. Gareen ministeera dhimma alaa fi imbaasii Itoophiyaa Pirootoriyaa jiru hawaasa Itoophiyaa mootummaa Afrikaa kibbaa waliin mari'achuun nageenyi lammiilee biyya alaa akka eegamu mootummaa Afrikaa kibbaa irraa waadaan galamuu ibsaniiru. Lammiileen Itoophiyaa akka tasgabba'an garuu of eeggannoodhaan akka jiraatan waamicha dhiyeessanii. Haa ta'u malee waadaan sun jiraatus miseensonni hawaasa Itoophiyaa nageenya isaanii irratti yaaddoo qabaachuu ibsuun ajjechaa buqqa'insii fi haleellaan jibba sanyummaa walii wal qabatan irraa sodaan hawaasa keessa akka jiru ibsaniiru. Miseensonni hawaasa Itoophiyaa Afrikaa kibbaa keessa jiraatan akka himanitti sochiin jibbaa irratti xiyyeeffatan kan Opereeshinii Dudulaa jedhamu sodaa fi shakkii guddaa hawaasa godaantota keessatti uumeera. Namoonni kunneen doorsisa haleellaa saamichaaf qe'ee irraa buqqa'uu danda'uun yaaddoo isaanii ta'uu ibsanii kunis mootummaa Afrikaa kibbaa nageenya namoota maraaf waadaa gale ture ta'us lammiileen Itoophiyaa mootummaa isaanii irratti komii kaasaniiru. Akka isaan jedhanitti yeroo dubbii jibba alagaaf waamicha godaantonni seeraan alaa biyyattii keessa akka bahan taasifamu jedhu dabalaa dhufe keessatti mootummaa Itoophiyaa irraa tarkaanfiin ariifachiisaa fi gahaan hin mul'anne. Yeroo sana imbaasiin Itoophiyaa Pirootoriyaatti argamu mootummaa Afrikaa kibbaa bakka bu'oota hawaasaa walitti dhiyeennaan hojjetaa akka jirus ibseera. Akkasumas haala jiru xiyyeeffannoon hordofaa fi nageenya lammiilee Itoophiyaa eegsisuuf hojii dippiloomaasii akka gaggeessaa jiru beeksise. Dr. Tedros kunis yeroo yaaddoon lammiilee Itoophiyaa fi godaantota biroo jidduutti itti fufee jirutti kan dhufedha. Gabaasonni ajjechaa buqqa'iinsaaf sodaa haarawaa hawaasa biyya alaa keessatti uumame mul'isaa jira. Xiyyaarri waraanaa USA caccabee hojjettoota Boeing dabalatee namoonni 8 du'anii. Kaalifoorniyaa kibbaatti xiyyaarri humna qilleensaa Ameerikaa B-52 boombar caccabee hojjettoota Boeing 2 dabalatee namoonni 8 du'uun isaanii ibsameera. Kaalifoorniyaa kibbaatti xiyyaarri humna qilleensaa Ameerikaa B-52 boombar caccabee hojjettoota Boeing 2 dabalatee namoonni 8 du'uun isaanii ibsame. Xiyyaarri waraanaa kun wiixata sakatta'insa idilee osoo taasisaa jiruu ture balaan kun kan mudate. Kolonel James Hayes har'a buufata humna qilleensaa
Edwards keessatti taatiin gaddisiisaa mudateera jedhanii Ameerikaanota jajjaboo 8 dhabneerra loltoonni lammiilee nagaa fi namoonni mootummaa kontiraataa itti kenne keessatti argamu jedhee buufanni humna qilleensichaa akka jedhetti gabaasaaleen sadarkaa jalqabaa balaa kanarraa ooluun akka hin danda'amne agarsiiseera. Namoonni du'an maatii isaaniif erga ibsamee booda uummataaf ifa ta'a. Miidhaan balaan xiyyaaraa kun dhaqqabsiiseen humna qilleensichaa irratti qofa akka ta'u gochuu hin danda'amus ibsame. Xiyyaarri waraanaa B52 jedhame kun sirna to'annoo humna qilleensaatiif deeggarsa kennee akka turee fi balali'uu jalqabee osoo baay'ee hin turin caccabuun isaa ibsameera. Ka'umsi balaa kanaa kan ibsamu qorannoowwan taasifamanii booda ta'uunis ibsame. Kunis guyyoota 30 fudhachuu mala qorannoon dabalataa ammoo hanga ji'a akka fudhatu Koloneel James Hayes dubbataniiru. Boeing ibsa baaseen hojjettoonni isaa lama namoota xiyyaara waraanaa kana keessa turan keessatti argamu beeksiseera. Bulchaan isteetii Kaalifoorniyaa Gaavin Naasum balaan kun gaddisiisaadha jechuun maatii namoota du'aniif hojjettoota humna qilleensichaaf jajjabina hawwaniiru. Humna qilleensaa Ameerikaa xiyyaarota waraanaa B52 baroota 1950 irraa kaasee itti fayyadamaa jira. Bakki waraanni xiyyaarri waraanaa kun itti caccabe aaraan haguugame yoo mul'atu suuraan agarsiisan bahaniiru. Ameerikaa waraana xiyyaaraa kana Iraan keessatti bakkawwan filataman haleeluuf itti gargaaramaa turte. Xiyyaarri kun meetira 15,000 lafarraa ol ka'ee balali'uu kan danda'u yoo ta'u boombiiwwan dhibbaan lakkaa'amaniif kiruuzii misaa'ilota 32 fe'atee deemuu danda'a. Balaliirra osoo jiru boba'aa waan guuttatuuf bakka bal'aa irratti xiyyeeffate haleeluu danda'a. Gareen biyyaalessaa Iraan tapha jalqabaa waancaa addunyaa Niwuzilaandii waliin taasisee akkuma xumureen USA gadhiisee akka bahu ajajame. Gareen biyyaalessaa Iraan tapha jalqabaa waancaa addunyaa irratti Niwuzilaandii waliin 2-2 erga qixa bahee sa'aatii muraasa booda leenjisaan garee kana Ameerikaa gadhiisanii gara mooraa shaakala isaanii Meeksikootti akka deebi'an ajajamuu isaanii dubbataniiru. Gareen biyyaalessaa Iraan tapha jalqabaa waancaa addunyaa irratti Niwuzilaandii waliin 2-2 erga qixa bahee sa'aatii muraasa booda leenjisaan garee kana Ameerikaa gadhiisanii gara mooraa shaakala isaanii Meeksikootti akka deebi'an ajajamuu isaanii dubbataniiru. Leenjisaan Amir Galenoo Enoka gareen Iraan Ameerikaa gadhiisan ajaja ifatti wanti ibsan hin jiru. Gareen biyyaalessaa tapha baniinsaa booda taphattoonni akka boqotaniif bayyataniif halkan Kaalifoorniyaatti dabarsuudhaaf karoorfatee ture. Tapha booda garuu gareen guutuun xiyyaara balaa tasaa yaabbachuun gara Tijuwaan maayilii 140 fagaattee argamtutti akka deebi'an itti himame. Yeroo itti bayyanannuufillee nuuf hin kennamne tapharraa booda daataan bahuu qabna jennee abdannee turre jedhanii. Leenjisaan kun ibsa karaa afaan hiikuun kennaniin tapha booda yeroo itti bayyanannu argachuun nuuf baay'ee barbaachisaa ture garuu gara kaampii keenya Tijuwaanitti deebi'uuf xiyyaara yaabbannee akka deemnu gaafatamne kunis baay'ee nama jeeqa jechuun dubbataniiru. Kaapiteeniin garee kanaa Maadii Taariim akka jedhanitti gareen kun dilbata darbe Tijuwaanii irraa gara naannoo Los Angeles balaliin gabaabaa ta'us imala sa'aatii 5 fi sakatta'insa nageenyaa cimaa dandamataniiru. Dhugaa dubbachuuf maaliif akka nu deebisan hin beeknu baay'ee ajaa'iba jedhan leenjisaan Galanoo burjaajii isaa wayita ibsanitti. Namni waan nuuf karoorfatu fakkaata gahee murtee kennu bakka biraati jedhanii. Tapha dura halkan lama dhufnee halkan kana as turre haara galfannee boru sa'aatii ilaa kanaatti deebi'uuf beellama qabannee turre. Murteen kun maaliif akka jijjiirame hin beeknu jedheera. Garee keenya garee waancaa addunyaa irratti miidhaaf dhiibbaa guddaa irra ga'ee ta'uu hin oolu jedheen yaada kan jedhanii. Iraan taphoota murteessoo lama kanaaf yoo ta'u dilbata dhufu Ingiliizitti Beeljiyeem waliin akkasuma torbee dhufu ammoo gara Siyaatil